wanta akka ilmoo kooti dursa kennuuf hin jiru by the way sarara diimaa dursa waa wayi amaluma kiyya kun gaafa inni dhalatarraa by the way kana ati sallee beekti hiriyoonni kiyyas beekanii namoonni irratti dhiyaatan hin beekan du'ee kudhan gubadha malee osoo ilmi kiyya biyya baqaa keessa jiru biyya biraa bakka biraa deemu akka hin eeyyamne kana hin beekan namoonni irratti dhiyaatan so ani hedduu gammadee fi akkuma jirutti ta'ee jechuun ilmoon si biraa deemuun si dhagaamuun akkuma jirutti ta'ee hin gammadee fi maaliif carraa barnootaa qabaa carraa adda addaa qabaa si galee anallee xiqqoo na boqachiisuu danda'a maaliif jireenya ilmoo gaafa jiraachiftu namni ilmoo qabuun beeka ilmoon hagam akka wacii baasuu itti dandeessuun beekta so aga tokko bakka wayii sirraa qabata kunis hin jira hunda caalaa immoo ani kan na gammachiise carraa barnootaa guddaa argata biyya kanatti carraan barnootaas jira garuu wanti biyya kanaa biyyuma kana anyways ani amma kana san hin jedhu dhugaa rabbii hedduu naa galatooma naa kabajama naa jiraadha thank you so much du'aayi warra naa godhetu jira warra mootu waayizoo naan jedhe jira waa'ee jira waan ta'eef hedduu naa jiraadha jechuu barbaada waan biraan jedhu namoonni qeeqanillee immoo hammeenyaaf ta'uu dhabuu danda'a fakkeenyaaf an amma duraan nama nagee guttaara ture amma taaruu dhiise maaliif dhiise macheem namni gaafa fakkeenyaaf mucaa kiyya jaalate dirqamanas jaalate jechuu maaliif jennaan mucaa kiyya sanii erga bakka gaarii wayii hawwe ani immoo wanti nan jiraadhu mucaa kiyyaa waan ta'eef mucaan kiyya bakka gaarii wayii ga'e jedhee amanaa hin aaru maaliif isaafi mire isa jechuun immoo anaa mire an akkasitti fudhadha waan ta'eef hin aarre nama hundattuuyyuu so wanti na dhagaamee jiraata mucamman na biraa deemuudha malee wanti biraa hin jiru jechuudha asaa kanallee dhiifama baay'ee hin danda'u miidiyaa kanarratti beektan yani gizee lafaa kolfee taphachuu malee so duula xixiqqoo natti hin dhageessu jechuu barbaadetan namoota tokko tokkotu akka waan bakka waa wayii godhee fi ofii oofee midhaan natti taasaan baay'ee jalqabarraa gadhumaatti hojii kiyya wanti hundu amanuuf amanuu dhabuu dandeessanii isinis lubbuun jirti wanti hundu hojii kiyya ani immootu waan qaama kiyyaa godhe tokko faarsuun jaaladhu of dhaadhessuun jaaladhu namni maaliif beeytanii bakka akka waan ofii godhetti kadhaadhatu ajjiren kolfaani taa'etu saanumni kun maaluma ta'e jedha sil namni kun maaluma ta'e quba qaba ofii osoo bee waan wayii quba qabaatanii godhanii sinii galee kana sani jechuun gaarii miti walumaa galatti wanti ta'ellee anumaan ta'e of duratti illee anumaaf ta'u hundeemaa namoonni biraa akkasumaan bilaasha sammuu of hin nyaatinaa jechuu barbaadetti gammachuun isinarra gammaddanii godhaa jirtan kuni uuma ani godhe waan isinitti hin mul'anneef ta'a malee dalaguma kiyyaa ani of faarsuuf fedhu amma ilmoo kiyyaaf akkas godhe bakka gaarii saniin gaadhe waa wayii godhe ilmoo kiyya akkas godhe ani wayii orma ta'anii waa isaan haasaa akkas godhee fi minaamin jedhee akkamitti haasaa sheemidha wallahi namoonni garuu takka jiraachuu isiitu qaqqaba hin qabne hundi akka waan asii kanaadaa kana fuudhee ofii fide akka waan asii argite ispoonsar bitee fi akkana birrii ofii baase hin kolfaani baay'isoo yaara kolfaa ture maaliif bu'aa namni tokko dadhabetti tokko taa'etu bawwete dinna sufa anna kolfisiisaman bu'aa argitanii bu'aa qabsoo kenna bakka nu geen era saalfadha ka qabsaa'e ka bira ka irraa haasa'amu bira so ani kana deebisuuf seenne yaa'u akkuma hubannoo fi akka namoonni na jaalatan tokko faallaa nu bannee fi ani firoo harkuma kiyyaan akka isaan deeman isinis jirti lubbuudha nama alhamdulillah wannoo geette jirti torontoo geette jirti kuloo naa bilbilaa turte ammumaa laalaa ilaaf garaagarummaa jiru kan quba qabu nuyi kana haasawaa biraati bakka isiin jirtu amma hin beekan bakka ispoonsara isiin naqattee dimantanii amma torontoo jirti namni kana beeku hin jira hin jiru walaakin ta'anii waan bira haasa'aa jiran eessa akka deemte iyyuu kan hin beekne faatu wayi nuti akkas godhe minaan birrii tokko
Birrii tokko miti hin beekan jireenya isiitu. So ani dhugaa dubbatuuf isii adda baane akka namaatitti dhugaadha. Kan adda baaneef kaa namni jireenya keessatti gaafa wanti adda addaa walii si galchuu didu adda baata. Garuu mootu karaa dippiloomaasiitiin nagaya turre jechuudha. Amata afur erga adda baane amata afurii kana keessatti balaan hin jiru nagaya malee. Amata afurii kana takkaa deemi dalagadhe ari'ee mana dalagaa geessee hin beeku waan isin ajaa'ibu. Guyya tokko dalagatuuf mana hojii deemee hin beeku. Maal rakkatte maal isii barbaachisa maal nyaatta maal uffatta maal dibattaan anarra warra haasa'u kanarra hin turre. Ilmoo kee akkamitti qabattaa ilmoon qananii keessa ture anaaf isii jidduutti bakka deemu hundi giraa gabbaa'e barbaadalkaa walakkaa dhufa barbaadalkaa walakkaa deema barbaadachi deema barbaadasi deema kan ilmoo kiyya dhiisa. Akkamitti akka guddatee fi maali isinuu argitanii isaa miti kana misi haasofda jechuudha. Ani kan na ajaa'ibe namni isii tana mummufiroo jechuudha. Rakkattee jirti jedhee cinaa dhaabadhee jira jedhee ragaa bahu tokko yoo jiraate tokko warra akka nama xabaqaa of mi'eessuuf of ana jibbisiisuuf haasaaniif baana deebintu birrii tokko jireenya ergaa gaafa anaaf isiin adda baaneeti an gargaaree jira jettee dubbattoo jiraatte ani surree mataan baafadha laayivii kanarratti taa'e. Isinumaa qeexan hamaa kan isin biratti hamaa dhagaa. Isinumaa arrabsitan fokkataa kan isinumaa waan barbaadan gootan kanatu akkasiin bareeddee akkasitti isin argitan san jiraachisaa ture jechuudha. Osoo lolli takka hin uumamin rabshaan takka osoo hin uumamin osoo guyyaa takka hin beela'in osoo daaree hin jedhin osoo akkas ta'e hin jedhin dubartii tamii olu jireenyi kenna adduma adda ta'e garuu bakkuma jirtu sanitti akkasiin mataa ol qabattee deemtu gochaa ture. Obboleessuma keessan kan jibbitan kana ture jechuudha. Ana warri jette ani surree mataan isinii baafadhaa jedhe akkanumatti ol qabe laayivii kanarratti. Isinii galee kanaaf yaada gisee tokko tokko wanti maaliif haasa'ee beeytanii jedhan of isin naa jajjaniif miti gisee tokko tokko gaafa keessa taramee bakka akka nama waan tokko xalaata Yuukireenii fi Raashiyaa kanatti wal adamnuutti gisee haasa'amu argaa beeytaa gisee baay'ee. Bakka yaani yoo baay'atu immoo nama tokko tokkottis dhugaa fakkaata namootuma si jaalatu kanatti jireenyichi dhugaatti fakkaatu hunda mala beeytanii gisee tokko tokko waan akkasiitu jira. Kanaaf gisee tokko tokko haasa'uu dhabuun kiyya na miidheera baay'ee. Maaliif haasa'uu dida beeytanii? Namni waan kana gochaa jiru waan ana ta'eef namni jireenya kana isaan jiraachisaa jiruu fi namni argitee responsibility fudhataa jiru ana waan ta'eef maal godhaa haasa'ee maal godhaa ofillee jeeqee isillee jeeqee dheetuma jalaa dhee. Mee gaayis waa isinitti himu takkaa mufirummaan tuni gadi baatee akkana ta'ee jireettee haasoftee hin beekti. Ani takkaa isiin tuni akkanaati hamtu akkanaati jedhee haasa'ee beeka. Waan irratti wal dhabneef takka haasa'ee beekaa hin beeku isiin haasoftee beekti hin beektu. Garuu hunda warrumaas jirutu laaqa warrumas jirutu laaqa miidiyaa kanatti ofumaa walumaan dhooftan ofumaa achumaa wal gaafatanii ofumaa walii deebistan. Alaa fi isitu jireenya keessa ture addaan ba'e moo isintu waliin jiraate adda ba'eetu giraasi gabbaa gisee tokko tokko. Dubbiin duwide sitti gala beekaa isi dhuguma taa'aa laala. Mee viidiyoo tokko kan isiin himattu natti fida viidiyoo tokko kan isiin himadhe natti fida. Yookaan immoo kanaaf adda baana jennee kaasofne. Hin jiru bar ofumaa wal gaafattan ofumaa walii deebistan ani giraana gabba'e dhugaa rabbi. Isinii galee nuti akkuma nama kamiitu baay'isuu addunyaan guutuu akkuma amantii addunyaa tanaa guutuutti namni tokko tokko hiree walii siqoonni adda baata. Ilmoo tokko dhaltee miti ilmoo 12 dhaltee ilmoo 15 dhaltee addan baata maaliif? Sun qooda rabbii tireedha. Anaafisiitu beeka. Anaafisii ta'ee fi naa ta'ee walazzabsurra namni addunyaa haara osoo jiru nagaan adda deemuun akka jiru waan hubanneef karaa dippiloomaasiitiin ilmoo ta'een akkana goonee guddifne jechuudha. Ilmoo ta'een guddisuu bichaa osoo hin ta'in ilmoon ta'een hireen isii of duraa maal ta'uu qabdii ka jedhurra alhamdulillah rabbil alamin rabbiin jireenya baqqaa tanarraa jijjiiree argite ilmoo xiyyaafis illee lafa nagayaa rabbisii keessa jechuudha. Ani lafa nagayaa san amma doolaara 10,000 kafaladhe deemuu wallaaletti. Waan akkasii yaadachiisuu barbaada. Gaafa biyya namaa deemamu waan piroosesii adda addaatu jira baay'ee.
Orosoosii jiru keessa fakkeenya fudhanna. Keezii hin jira. Waa barreeffatta yaani gaafa biyya biraa deemtu namni biyya biraa jiru hubatuu dhabuu danda'a. Namni biyya baqaatee fi Ameerikaa fa'aa jiru hin beeku. Keezii barreeffattaa. Keezii kana gaafa barreeffattu wanta adda addaa mallaqaanis hin naqamaa. Namootaan kominikeet gochuu jira kan mallaqallee hin taane. Waan adda addaa inuma jira. Waan adda addaa kana guutuu gaafa jaarsaaf jaartii taate waliigalteen jidduu jira kana lamaayyoo hin jiraanne akkan taane hin beeytan amma hin beeytan. Fakkeenyaaf amma mucaan kiyya kana biraa deemuun barbaadu osoo jedhe seerri naafis hin eeyyama isiifis hin eeyyama. Jidduu kanatti hireen isillee tiyyallee hin citti turte. Nuti sadarkaa isin yaaddatanitti osoo yaadneetu nuu citte jechuu barbaadetti. Nuti sadarkaa isaa irra jiru qubaan qabu. Waanuma isin haasoftan san irraa addunyaa isin keessa walii mormitan san irraa bilisa. Addunyaan nu keessa jiru ta bira ta isin haasawitan ta bira. Anyways, ani kana san jechuun barbaadu. Warri qeexanis rakkoon qabu miidiyaadhaan fooloon tana yoo shaqqalatamne tamii shaqqalatamaa miti shaqqaladhaa isin eeyyamnee jirra. Qeeyni nuuf amala ana mata sadii afuruu qeeqamee waqqafamee waan jedhe garuu gizeetti jettanii of dhaaddan xiqqoo natti dhadhagaamaa iyyuu. Waan ani itti dadhabe tokko namni biraa gisee ittiin dhadhaadhatu na aarsuu eegalee boo. Wallaahi wabilla. Namni guyyaa tokko siin jedhee bar. Akkuma Oromummaatitti namni giriisha shilingii tokko cabaa tokko darbatee yookaan akkas jabaadhadhee jabeessee hin beekne gaafa kirediitii namaa tira dhaabattee akkana goone naan jedhu xiqqoo nama aarsa. Ana sogootaniif illee natti tola ture maaliif jennaan uuma gaariidha namni yoo waan gaarii godhen gammada. Garuu alhamdulillah ani sadarkaa isaa irra illee hin geenye siigale. Kanaaf akkasitti hubachaa deemuun gaariidha. Gizee tokko yoo wanti tokko baay'atee haasa'ame dhugaa fakkaata beektanii baay'atee gizee haasa'ame dhugaa fakkaata. Kanaaf ani sijjammar kanaafuu iyyuu seenne warri naa gammaddanii fi warri ergitanii gammaddii isaanii qoodatan anaaf gammaddanii naa galatooma jechuuf seene dhugaa dubbatuu fi tanuma keessa immoo yaada kiyya ibsadha dheetti hangara kiyya hedduu gammadee hedduu natti tolee naaf galatooma baga naa gammaddanii isin galee.